Saudi Arabiyaan daddabarsa qoricha sammuu adoochuun kan himataman lammiilee Itoophiyaa lama du'aan adabuushee ministeera dhimma biyya keessaa biyyatti himanii. Murtee du'aa dabarsuun kan beekamtu Saudi Arabiyaan kamisa dheengaddaa lammiilee Itoophiyaa lama ajjeeste dabalatee lammiileen biyya alaa ajjeefaman barana 101 gahuu AFP'n gabaase. Miidiyaan mootummaa Saudi Arabiyaa maqaa lammiilee Itoophiyaa lama ajjeefaman ibsuun lameen isaanii hashiishii yookiin baala sammuu adoochuu gara biyyattiitti yeroo galchan qabamaniiru jedhe. Gabaasichi lammiileen Itoophiyaa himataman kunneen mana murtiitti dhiyaachuun himanni isaanii irratti banamuun balleessaadha jedhamuun murteen du'aa isaan irratti darbeera jedhe. Amnesty International gabaasa wiixata darbe baaseen waggoota dhiyoodhaas himata daddabarsa baala sammuu namaa hadoochuu jedhuun lammiilee Itoophiyaa dabalatee namoota hedduu irratti murteen du'aa darbuun dabaleera jedhe. Bara darbee lakkoofsi namoota murtoo du'aan Saudi Arabiyaa keessatti adabamanii guddaa ta'uu eereera. Murtoo du'aa darbe sadi keessa tokko himata daddabarsa baala sammuu namaa hadoochuun kan wal qabate ta'uu kan ibse Amnesty akka seerota mirga namoomaa idil addunyaatti yakka du'aan nama adabsiisu ta'uu hin qabu ture jedhe. Waggoota kurnan darban keessatti himata daddabarsa qoricha sammuu adoochuu waliin kan wal qabatuun murteewwan du'aa 597 Saudiitti darban keessaa parsantii 75 kan ta'u lammiilee biyya alaa irrattidha. Isaan keessaa 34 Masrii, Itoophiyaa, Yordaanus, Naayijeeriyaa, Paakistaan, Sooriyaa fi Soomaaliyaa irra ta'uu ibseera. Ji'oota torban darban keessatti Saudi Arabiyaatti namoonni 189 murtee du'aan kan adabaman yoo ta'u 88 lammiilee biyyattii yoo ta'an kan hafan ammoo lammiilee biyyoota alaa ta'uu AFP'n gabaaseera. Biyyoonni hedduun murtee du'aa kana kan hambisan yoo ta'u ammallee dhaabbileen mirga namoomaatiif falman murtoo kana hambisuuf hojjechaa jiru. Saudi Arabiyaa fi biyyoonni baha giddu galeessaa hedduu murtee du'aa dabarsuun beekamu. Saudi Arabiyaan bara 2014 hanga bara 2025 gidduutti namoota lakkoofsaan 1816 ta'an murtee du'aatiin adabdee jirti. Amnesty Internationalitti daayireektara bahaa fi kaaba Afrikaa kan ta'an Kiristiin Beekerli Saudi Arabiyaan osoo hin nuffinii fi gara laafina hin agarsiisin adeemsa mana murtii haqaa irratti hin hundoofneen lubbuu namaaf osoo gatiin kenneen murtee du'aan adabaa jirti jechuun qeeqani. Daddabarsa baala sammuu adoochuun murtee du'aan adabuun seerotaa fi qajeelfamoota mirga namoomaa. Daddabarsa baala sammuu namaa adoochuun murtee du'aan adabuun seerotaa fi qajeelfamoota mirga namoomaa idil addunyaa cabsiteetti jedhan. Saudi Arabiyaa, Iraanii fi Yuunaayitid Arab Imaareet himata daddabarsa baala sammuu adoochuun wal qabatu murtoo du'aan adabuun beekamu. Gabaasni kan BBC'ti.